السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى سفارة جرة هاي السفارة على جرة هاي السفارة كنو كان فكاتي دلقا eegaltee jirti laakiin mootummaatu eegu jira mootummaan dhaabbatee eega هاي السفارة لا سنقرسيبنا خوتا كانوتي wajjin ta'aadha. Dalagaan eegalamte haayi safaaraan kana fakkaatti durgaa bakkeetu makiinaadhaaf bakka wali dhaabbatan hin jiru. Namni hin jiru irraan tana laal kunoo amma gaa namni tokko hin jiru. Mee dhaabbadhu bakka tanatti duuba deebineeti karee basinarratti deebinee isin garsiifnaa nama hanqa jiru namni waa xiqqishumaa jira. Namummaan hin jiru jechuudha baay'eetti laa duratti dirreen tun dirree makiinaan paarkiin makiinaati bakka makiinaan dhadhaabbattu bakka isin agartan tuni dirreen tun akkuma isin agartan kana jechiin balloon amma isin agartan tuni makiinaa dhadhaabbataa paarkingii makiinaati. Makiinaan guuteeti bakka wali dhaabbattu hin qabdu jechuudha. Duraan amma akkana taate safaaraan namni tokko irraa libin jedhu garuu alhamdulillaahi banamtee dalagaa eegaltee jirti safaaraan jedhanii safaaraan daleeytee jirti jechuudha. Safaaraan daleedee jirti sirriitti daleedee jirti dalagaatti jirti. Abbaan dhufee gartee rakkina isaa baachuu fedhu yoo jiraate bahuu ni danda'a. Irra deebinee isin garsiifna nu waliin tura. deebinee isin garsiifnaa akkanumatti nu faana turaadha. Gama safaaraatiin isin deebisaa gama safaaraatiin isin deebisuudha deema. Laal kun dhalaalleen dhuftee jirti. Dalagaan eegalamtee jechuun safaaraa dalagaan itti fufuu jirti. Safaaraan Itoophiyaa dalagaa eegaltee jirti isin jenna. Warri hin amannees agartee dhugaa hin seenes akka asumaan agartan jenneeti irra isinii deebine. Maaliif isiniifuu ni galaa ni hubattan jennee amanna. Waliin turaadha irra deebinee bakka ture mura sanitti isin deebisna. Bakka reefu sanitti isin deebifneeti isin agarsiifna akkasuma nu waliin tura. Amma kun gama safaaraa gaggaragallee jirra. Amma kun sirriitti ilaal gama safaaraa gad deebinee jirra. Sirriitti akeekkachuudha qabdanii sirriitti ilaala. Safaaraan banamte waa xiqqoon nu hafe akkasumatti nu waliin obsaadha. Makiinaa guddaa kana bira goga kunne isit dhayina jechuu barbaadeeti. Kun agartani nama namni hedduudha dhaabbataniiti adda jiranii kun mootummaallee ni jirti. Mootummaallee ni jirti. Tasgabbiidhaan nama naqaa jiranii akkasi akkanaati. Daawwattoota keenya egaa safaaraan baramtee jirti. Welcome jennaan gaa'ee galatoomanii amma gaa firraa baana
ni gallaa jechuudha. Safaaraan hundi dalagu jirti. Safaaraan Yamanitti dalagu jirti. Tan Bengaalitti dalagu jirti. Kaisaafuu safaaraa Paakistaanidha yoo isin agarsiifne. Paakistaanii faan akka waan gartee takka har'a malee safaaraan hin banaminitti dachii rabbiitiin hazaamaa gootee mootummaan addeegu jirti. Laala amma akkana gartanii laala. Dhaabbattee akka mootummaan addeegdu laala kana gartanii. Laal mootummaatu dhaabbatee addeegu jira jechuudha. Heddummina isaaniitirraa Paakistaanii adda fageessanii meetira 2 akkanatti addaan dhoorku jiranii addeegu jiru jechuudha.